Har'a immoo aappii ajaa'ibaa tokko wal isin barsiisuuf dhufeera. Aappiin kun firii kan ta'ee fi tiyooriis ta'ee kaalkuleeshin paartii gosa barnootaa kamiyyuu isiniif hojjechuu danda'a. Keessattuu kaalkuleeshin paartii piruuvii fi shaawuzaatii takka takkaan adda diigee isiniif hojjeta. Keemistiriis, fiiziksiis, maatisiis yeroon akkana isin jedhu soba fakkaachuu danda'a. Garuu akkuma iskiriinii irratti argaa jirtan wantan ofiif fayyadamee argeedha. AI'n kun elementarii fi haayiskuulidha hanga kolleejjiitti kooman koorsiin tokko osoo nafiin hundumaa isiniif hojjechuu danda'a. Aappiin kun osoo akka hojii isaatii kaffaltii qabaachuu qaba ture. Garuu guutumaan guutuutti firiidha. Akkuma dura isiniin jedhe aappii kana yeroo argitan dhugaan isinitti manii ajaa'ibsiifattu. Kanaaf haala fayyadama isaa isinitti agarsiisu. Maqaan AI kanaaf flexi yoo jedhamu salphumatti pileestoorii irraa buufachuu dandeessu. Yeroo keessa seentan peejii akkanaatti isiniif fida. Iddoo kanatti gaaffii barbaaddan barreessuun gaafachuu dandeessu. Yookaan faayila keessan koppii taasistanii asitti peesti gochuun itti erguu dandeessu. Sagaleedhaan yoo gaafachuu feetanis ishee tana tuquun sagalee keessan riikardi gochuun itti erguu dandeessu. Mallattoo pilaasii kana yoo tuqxan immoo draw location, take a picture, upload image fi maatis keyword kan jedhu argattu. Draw location kan jedhu kana yoo tuqxan gaaffii keessan qubaan itti barreessuun gaafachuu dandeessu. Yoo feetan immoo gaaffii keessan suura kaasuun itti erguu dandeessu. Akkasumas gaaffii suura kaastanii gaalarii keessa yoo qabaattanis suura sana select gochuun gaaffii barbaaddan sana crop gootanii submit jettu. Sana booda haala kanaan isteeppii takka osoo bira hin darbiin akkasumas osoo hin dogoggoriin haala kanaan isiniif hojjeta. Gara dhumaa maatis keewordii kan jedhu kana yoo tuqxan immoo keewordii gaaffii maatisii barreessuuf simbooliiwwan isin barbaachisu hunda qabate argattu. Akkuma argaa jirtan simbooliiwwan maatisii keessatti nu barbaachisan hundinuu as keessanii jiru. Kanaaf keewordii kana fayyadamuun gaaffii keessan itti barreessuu dandeessu. Gosa barnootaa aappiin kun isiniif hojjetu yoo baruu feetan immoo gara olii sarara sadan kana tuquun ilaaluu dandeessu. Akkuma argaa jirtan aappiin kun elementarii fi haayiskuulidha hanga kolleejjii yookaan yunivarsiitii keessatti kan baay'ee isin gargaarudha. Kanaaf aappiin kun baay'ee akka isin gargaaru abdii guddaan qaba. Viidiyoowwan akkanaa barnootaaf isin gargaaru yeroo hunda argachuu feetan sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Viidiyoon har'aaf qabadhe kanuma irratti haa xumuru. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha.